Video kan Ayyuu biraan gahaa jechuudha. Saa'idoo, Sumayyaa, Ayyuu. Videoon kun kallattiidhaan Ayyuu ilaallata. Ayyuu biraan nagaa. Ilaa Ayyuu biraan nagaa. Wanti kun Ayyuudhaaf hin dhufeen. Ayyuudhaa hojjechuuf hin dhufe. Sumayyaan jechuudha. As lixxee achi lixxee biyya kana deemtee biyya sana deemtee amma maqaan itti bahutti Sumayyaa iddoo tokko taa'uu hin dandeessu. Isheen amala olii gaffiiguu qabdi ofii mashiyyuu jetteetti iddoo kana taa'ee torban tokko yoon guute deemi na godha. Bakka amma iddoo tokko taa'uu wallaalaan jira kan jette dubartiin kuni erga abbaan manaa ishii jala fudhatameeti malee. Dubartiin kun waggaa 10 ol biyya Yemen keessa nama bakka tokko biyya Yemen jiraata turedha. Amma as garuu erga abbaan manaa ishii irraa fudhatame garuu bakka jireenyi ishii hunduu harkaa bade nama jireenyi isaa harkaa bade harkaa boolla lixe beektu waan godhu hin beeku. Hin deema iddoo deemu hin beeku. Waan ta'e hojjeta waan hojjetu hin beeku. Waan ta'e maal godha waan godhu hin beeku. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessan isiniin jedha. Egaa maaliif viidiyoo kana akkanatti hojjedhiseetanii waan tokko isinitti himaa jechuudha. Ijoolleen lamaan hiriyaadha. Dubartoonni lamaan baay'ee hiriyaadha. Isheen heerumteetti ijoollee lama deesseetti. Sirriitti dhaggeeffadha. Waan dhirsi gaafa namarraa fudhatamu jireenyi dubartii tokko maal akka ta'u isinitti hima. Isheen dhirsa fudhatte illee akka isheen aara galfii hin qabne akka isheen boqonnaa hin qabne akka Ayyuu gaddaa nan gubadhe akka gubattu jireenya ishee guutuu nama sanarraa illee nama sana jaarsa fudhatte nama fudhatte sana faana illee boqonnaa hin qabdu. Adabbiidhaan illee hin adabamti. Cubbuun dubartii sanaallee hin qaba. Cubbuun ijoollee illee hin qaba. Boqonnaa qabu. Nama mana barbarree keessa jiraatu jechuudha. Innaa ijoolleen kun lamaan hundi isaanii baadiyyaadhaa dhufanii jarri suni haadha manaaf abbaa manaadha. Ijoollee lama godhataniiru. Isheen sun immoo hiriyaa ishiiti. Isheen amma dhirsa fudhatteerra. Hiriyaa ishiiti mana sana akka barbaadde dhaqxee akka barbaadde baati bakka sirriitti walitti dhiyaataniiru jechuudha. Booda akkanas jedhanii jaalalli nu qabeetti. Eenyurra abbaa manaa ishee sanarra abbaa ijoollee lamaarra. Jaalalli nu qabee. Jaalalli nu qabeetti. An kan jiru akkamti jaarsa namaarra jaalalli nama qaba. Innaa jaalalli nu qabee jette. Booda waan godhan yeroo dhabanii jaalalli gaafa isaaniin qabu wal furatanii badan. Dhageessanii intaloon hiriyaan ishii abbaa manaa ishii jalaa fudhattee wajjiniin hin badan. Iddoo biraa deeman jechuudha wal fudhatanii. Isheen kunoo ijoollee faana mana duwwaa keessatti hafte. Ijoollee lama faanaa jechuudha. Booda baay'eetti dukkanaa'e. Laaliqa. Yeroo baay'ee immoo dubartoonni abbaa manaa isaaniitu isaan bulcha. Isaan mana ta'anii ijoollee guddisu. Abbaan manaa immoo hojjetee fa'aa fidaa waan tokko waan akkasiiti. Osoo ta'uu baate illee utuma isheen hojjette iyyuu abbaa manaa ishee irraa fudhatamee qat jedhee irraa fudhatee deemee akkam sammuu ishee nagaa argata. Akkamti ijoollee kanatti fuftee guddiste. Baay'een jeeqamtu mooraan dismooraalii taati bara. Baay'ee jechuudha. Akkamitti kun ta'a? Tokkoffaan hiriyaa ishiiti. Jaarsa ishii. Innarraa fudhatamu maaltu ta'etti baay'een dhiphatta. Jiraachuun sitti ulfaata. Mucayyoon kun haati ijoollee lamaa kun dubartiin kun garmalee itti ulfaannaan maal goote? Jarri wal fudhatanii xirri ga'anii badaniiru. Ijoollee ishii fuutee haadha ishiitti kennite biyya Arabaa deemte. Laasni macarrashaa dubbii jechuudha. Cubbuu miti kun. Jireenya namaa akkana diigdee hamma haati ijoollee ishiillee fuutee haadhatti kennite biyya gadhiistee deemtu gochuu jechuun cubbuu miti kun. Amma namaa milkaa'aa dhuguma dubbachuudha. Si hin milkaa'u. Dhugaa tokko boossistee haadha ijoollee sana gaddisiistee boossistee ijoollee kana boossistee abbaarraa fuutee haadharraa deemsistee abadan ati hinma abaaramta malee hin eebbifamtu. Hin qabbanooftus aaran galfattu hin boqattu. Jaarsi sunis hankee miti. Gaa'ila kee miti. Abbaa manaa kees miti. Si hin kennamne. Kanaafuu
waan gaa'ila keessaa argatamullee hin argattu hin eebbifamtu. Eebbi karaa dalgaa hin jiru waan ta'eef. Innaa dubartiin kun waan gootu dhabnaan deemte biyya Arabaa deemte ijoollee ishee haadhatti kennite marar jettee baay'ee gaddite waan gootu dhabnaan baatee deemte. Isaan kun maal ta'ure? Isheen biyyuma Arabaa ishee itti fufte bakka garaa ishee kutattee waa gochuu hin dandeessu. Isaan kun immoo huma jiraatan huma olii gad deeman huma jiraatan waggaa meeqa gara waggaa 6 jiraatan. Kana keessatti maal ture? Mucaan hin jiru, hin dahamu. Humtuu hin jiru, jireenyi isaanii gooliidha, nagaan hin jiru, waliin galanii namichis hin gaabba, hin gubata, jaartii koo akkanumaan hin dhabe, sin na dhabsiise jedhaani, ijoollee koo na dhabsiiste jedhaani, gaa'ila koo bareedaa ho'aa sana situ diige jedhaani, bakka nagaa goolii mamanichi nagaan qaban boqonnaa. Booda maal godha namni kuni ofiisaatiin barbaade isheerratti kan biraa silaayyuu namchi kun maal godha seetan amma ofiisaatiin dubartii kan biraa namni kun fedhiisaatiin dubartii kan biraa irratti jaallate yookaas fuudhe. Ishee kana uma faayidaan qabdu jedhee jechuudha. Naaf irrakkise asiin dhufe egaa naaf fideen dhufe kun nidha ishiin jedhu. Na Isika qoyo doodessi maali oduu abeet waree yeroo gatiin ishii kaffalamuuf dubartii kanaaf jechuudha. Namichi kun utuma ishii mana keessa jirtu dubartii kan biraa faana deemee jiraachuu jalqabe because jireenya isaa bareedaa irraa kan adda baase ishee tokkoffaan immoo humaa irraan arganne waggaa 6 faana jiraatee mucaallee hin arganne wanti tokko hin jiru walii galteen hin jiru nagaan hin jiru. Amma dubartiin kun maayetti maal gochuun qaba? Anamma dura jireenyi koo sirra teense yeroo isheen biyya Arabaa deemtu immoo baqa waan mo'ee wayii natti fakkaate. Baqa mo'adhee ishee waan biyya kee adeemsise baqa gaa'illi kun bareedaa naa ta'e jireenya koo ittan fufa jedheeni yaadeen ture. Amma garuu maal gochuun qaba? Baqa si'ooluma keessa nama galeen ta'e jette bakka si'ool humaa tokko naan taane nan gaabbe nan gubadhe. Kanaafuu furmaanni koo maali? Ammoo gara fuulduraatti maal gochuun qaba? Kanaafiyyuu laal anammas kiyaa maalan argiseetan dhugaa waaqa dubartii sana boossistee gaddisiistee ijoollee sana boossistee abbaa irraa abbaa malee hambistee haadha malee hambistee ishii kana gara biyya Arabaatti gara biyya namaatti akkashiin fedhii ishii malee toon barbaadin deemsistee kana hundumaa cubbuu hammi kuni akkamitti nagaa isheedhaa kenna? Akkamittis gammaddi? Akkamittis ilmoo argachuu dandeesse? Ilmoo kanaafiyyuu akkas gootee kaatee nagaa waan hin arganneef jaarsa namaa gizeedhaan osoo gadhiisteen jedhaan ayyuudhaan. Innaan ammatti du'ee kan kana fidee fi ayyuudhumaaf jedheen. Anamma miidhama ayyuus hin barbaadu. Miidhama Sumayyaas hin barbaadu. Kana hamma kana baay'ee turtee kaatee booda gaabbuu ishirra umurii ishii lakkoofsite booda gaabbuu irra ammatoo waan kana yeroodhaan dhiiste. Kanan jedhaan dhuguma isiniin jedha. Indee gaa'illi koo jechuudha. Yoo si eebbifame yoo si kenne malee jaarsa namaa jaalladhe jettee itti heerumteef si milkaa'a. Lukka fakkeenyaan si fidee dhufe dhugaa waaqa. Kunan keetii jedhamee yoo si kenname oli namni tokko kan kee akka ta'e yoo ta'e malee kan namaa fudhatanii hanna jechuudha bara. Amma hatuun cubbuu miti jara keenya hatuun cubbuu miti. Kan namaa hatanii qabeenya namaa hatanii nan sooromachuun jira. Qabeenya namaa hattee hankeettu gaafa dabalattu hankee fudhatee bada. Hankee faana hillim si jalaa'edha. Na dubartii kana immoo akka simbira mandheen jalaa diigame gootee Sumayyaa jechuudha. Iddoo qubattu wallaaltee takka as deemte takka achi deemte mirir jette ijoollee kana baattee laalinnis nama azansiisti dhugaa viidiyoon gaddaafaa maayettee yeroo Hararitti bashannanaa turte. Kun bashannanuu miti. Mucaa baatanii jechuudha laal. Mucaa akkanatti baatanii maznaanat saayhoon magulaalaat noo jette. Maznaanat saayhoon magulaalaat noo jette. Kuni bashannanuu osoo hin taane tagolaallee maal jedhama? Nan tagolaallee mastogaagol maani bakka asadha bakka
na akkam jedhama akkasidha baqa mucaa baatanii jette anyways baay'ee jechuun ishee haa deemtu iyyuu malee keessi ishee gammadaa miti sila akkamti gammadaa ta'a jaarsi ishee biraa dhabamee fudhatame kana ammumarraanuu ijoollee ishee baattee olii gaddeemtu qofaa ishee yeroo isheen gadditu yeroo isheen boossu yeroo isheen sitti aartu cubbuun sitti lakkaa'ama gara keetti jechuudha kanaaf eenyutti gaafatama si lamaan keessanuu seeyidoonis hattaa gaafatamu garuu irra caala kan dubbii kana keessa seenessidha osooti kiyaa baatee moo jarri kun hin araaramu isheenillee seeyidoodhaa dhiifama goote jireenya ishee itti fufti ijoollee isaa faana hin jiraata kanaafuu turtee bultee booda gaabbuu keerra boowuu keerra adaba jala galuu keerra yeroo dhumaatu furamteen siin jedha ayyuu siin hin jedha biraan naagaa mee dubbiin kunoo sirriidha moo sirrii miti yaadan isheedhaa qoode sirrii moo sirrii miti warri sirriidhattanis yaadanaa barreessaa warri lakkii haa teessuu baqqaa erga heerumtee jettanis barreessa ani garuu dhuguma siireesii mucayyoo akka kun irra mudate argeetiin jira dhageetiin jira isheedhaan wal fakkeessee isheen kun mootoo baran lakkoofsisiin itoo yeroo ittiin gubatiin itoo jireenyi namaa gara biraatti hin jijjiiramiin osoo waan kana keessaa baatee jaroota kana walitti deebistee gammachuun isaanii deebi'ee nagaan isaanii deebi'ee ijoollee isaanii faana akka duritti jiraatanii jedha sumayyaanis kanuma barbaadde kan isheen achi fiigdaas deemtee deemtu ayyuu dhumte hamma jireenya kana keessaa bahuttidha kan isheen barbaaddu to ayyuun keessaa baate maaniree bakka normaal waan ta'e hundumaaf sooriidha dhiifamadha dogoggora ta'e hin araaramu